Egaa akkaataa deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus irratti wantoota dubbatamuu qaban, wantoota hubatamuu qaban yookaan dubbatamuu qaban dubbanne wantoota hubatamuu qaban immoo keessaa hubachuun barbaachisaadha. Garaagarummaa ol butamuu waldaa kiristaanaa yookaan dhoksaan dhufuu Yesuusii fuulaa fuula mul'inaan dhufuu isaatii waan beektanan dubbadhee faarfannaa kana fakkaatu sana feeree fixa. Garaagarummaa ol butamuu waldaa kiristaanaa yookaan dhoksaadhaan dhufuu Yesuusii fi fuulaa fuula lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus haa ilaallu. Tokko ol butamuu waldaa kiristaanaa yookaan dhoksaadhaan dhufuun Yesuus abdii keenya isa eebbifamaadha kiristaanotaaf. Hubadhaa kiristaanota bara ayyaanaa yookaan bara waldaa kiristaanaa keessa amananiif abdii keenya isa eebbifamaadha. Mul'inaan deebi'ee dhufuunsaa garuu kana Tiitoo boqonnaa 2:13 dubbifadhaa abdii keenya isa eebbifamaa ta'uusaa. Mul'inaan deebi'ee dhufuunsaa garuu gaafa ni deebi'ee dhufu addunyaan kun guutuun hin wawwaatudha. Mul'ata boqonnaa 1:7 Maatiyos 24:30 hin wawwaatu hin boo'u jedha gaafa ilmi waaqayyoo waaqarraa argamu. Warri gooftaa miti jedhanii rakkisaa turan waan ajjeesanis warri har'as hin sagadiniif jiran inni gooftaa miti jedhanii warri qoosan gaafa sana wawwaatu. 2 yommuu ol butamuu yookaan gooftaan dhoksaadhaan dhufu waldaa kiristaanaa fudhachuudhaaf dhufu nu duwwaatu arga. Warri du'an qaama barbaraan jiraatu uffatanii ka'u nu warri jiru immoo lafa jiru butamdhaa kiristaanota warra kiristoota man duwwaatu arga. Baranni mul'inaan dhufu garuu addunyaa guutuutu ilaala. Warri isa waraanan dabalatee addunyaa guutuutu arga. Maatiyos boqonnaa 24:27 amma 30. Sadaffaa yommuu ol butamuu waldaa kiristaanaa Yesuus biyya lafaarraan dhufu. Hubadhaa yommuu waldaan ol butamtu Yesuus biyya lafaarraan dhufu. Duumessarratti ol baanee nutu simata. Miilli isaa gaafas addunyaarraan dhufu. Mul'atatti lammaffaa deebi'ee dhufu Yesuus garuu mul'atti deebi'ee dhufuunsaa garuu gaara gaafarraa ol ba'ee gaara Dabira Zayitiirra dhufee dhaabbata. Zakkaariyaas boqonnaa 14:1-5 akkasuma ergamoota boqonnaa 1:10-12 dubbifadhaa miilli isaa dhufee qulqulloota isaa wajjin gaafa miilli isaa irraa ol ba'eerra dhaabbataa jedha. Arfaffaan butamuu waldaa yookaan ol butamuun qulqulloon cidha olichatti hirmaachuudhaaf sokku. Mul'ata boqonnaa 19:5-7 qulqulloonni cidha olichaatti argamuudhaaf sokku. Mul'inaan dhufuu Yesuus garuu qulqulloonni isaa wajjin deebi'anii dhufanii addunyaa kana bulchu. Mul'ata boqonnaa 19:14 fi Zakkaariyaas boqonnaa 14:5 dubbisa qulqulloota isaa wajjin dhufedha. Gaafas Kiristoos wajjin bulchuudhaaf addunyaa kanatti deebina. Sakam hoggaa kuma sanni bulchuudhaaf mul'inaan deebi'ee dhufu. 5 butamuun isaa seensa bara rakkinaa waggaa 7 butamuu waldaa kiristaanaa yookaan dhoksaan dhufuunsaa barri waggaa 7 booda jalqabuuf gaafa jettudha. Keessaa sokkina waldaa keessaa fuudhama. Mul'inaan lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus garuu xumura bara waggaa 7 ol butamuun yookaan dhoksaan deemuu waldaa jalqaba bara waggaa 7 mul'inaan deebi'ee dhufuu Yesuus waggaa kuma addunyaa bulchuudhaaf garuu xumura bara waggaa 7. Ja'affaaf inni dhumaa butamuun bara rakkinaa waggaa 7 dura yommuu ta'u fuulaa fuula dhufuun Yesuus immoo xumura bara rakkinaa waggaa 7 fi jalqaba bara waggaa 1. Kanaaf kiristaanonni jabaadhaa abdiin keessan Yesuus dhiyootti deebi'ee dhufa. Rakkina kee jiraattus mijatiin jiraattus Kiristoosiin utuu jirtu haala tamma jirtu kun hin darba waaqa lafa haaraa keessa bara baraan waaqayyo wajjin mo'uudhaaf eeggadhu. Mul'ata boqonnaa 22:14 irraa warra wayyaa isaanii miiccatan gammadan jedha. Warri Kiristoositti amanan dhiiga olichaan warri miiccatan gammadanidha. Mul'ata 22:20 inni wanta hundumaa haaraa godha erga jedhee booda ani dafee nan dhufa namni kana dhaga'us dafee kottu jedhu jedha. Maraanaataa gooftaa Yesuus dafee kottu. Yaa Waaqayyoo galanni ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee eebbifamu sagalee kee kanaan sabni kee akka jajjabaatu ayyaana kee baay'isiif ulfinni kee gargaarsi kee isaanii wajjin haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Asumaan